Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantoota salla viidiyoo sakandii 60 takka qabattee kara keessan dhufeetoo jira. Viidiyoo tana nyaanni kun maaliif warri nyaata kana maqaa isaa beektan hoggaa jiraattanii koomentii jalatti na barreessadha. Yaadannuma jedhee tan hojjette guyyaa har'aa egaa yaadannoo achiitis darbee nan hojjetta ruuzii garuu hin daganne biddeen isin dhiisne. Egaa biddeen malee dhayyuu dhugaa jiraachuu hin danda'amu jechuudha asitti. Anuyyuu akkuman galee nan biddeenitti galee akkuman galee biddeenitti galee biddeen gizee mana keessa jiraachuu baate nattuyyuu hin gammaduyyuu wanni fee mana keessa jiraate biddeen dhugaa jiraachuu baate homaa gammachuu ittiin qabu isiniin jechuu jaaladha. Egaa kun viidiyootti sikseen isinitti argisiisa. Nyaata firfirii hojjedhee tan cinaatti ruuzii hojjedhee isiniin jedhaa affeeramtanii koottaa nyaadhaa hundi keessanuyyuu warri akkatti jaalattu turtuu